hin beeka Meen nuufi eessatti argama waabee shabaleen kuni maali tajaajilli isaa? Lanni waabee jalqaba waabee ka jedhamu kuni maddi isaa Robali osoo biran darbiin koy kan shawaa san bira osoo hin darbiini lafti amma shawaa jedhamu kuni dur lafa tuulamaa jedhama. Daawwiin sirriidha. Bara 18 akka faranjiitti 1870 keessa kan maqaan shawaa jedhutti baafame seenaani yeroo shawaa kifila garii achi asii 70 asii bitaa amaaraa qoy dhaggeeffadhuuti giti bitaa amaaraa yeroo babal'attu abisiiniyaan yeroo babal'attu bara akka faranjiitti 1870 keessa maqaan kun kan bahee jedha seenaan akka dubbisnetti jechuudha. So tuulama jechuun fair enough Oromoon sirmaayyuu shawaa qooda jedhu tuulamatti deebisuu qaba silaa. Kaaba tuulama kaabaa yookiin tuulama kibbaa akkas tuulama lixaa tuulama bahaa jedhee addaan qoqqoodamuu qaba silaa. Malee waraanni bilisummaa Oromoo akkatti waamu beektaa garuu tuulama kan kaaba Finfinnee baha Finfinnee lixa shaggar akkasitti waamu. Garuu lafti dur lafa tuulamaadha jedhameetu waamama ture. Meetani Jamaal kan waabee shabalee sameetti deebii lagaa miti fugeessu anisa. Ana kan beekutti lanni waabee kun Sumaalee keessatti lagaa miti Jamaal lagaa miti waabee shabalee lagaa miti. Lagaati. Garuu waabee maqaa lagaati yeroo baay'ee laga jechuun tayyaa'u laga jechuun tayyaa'u. Sumaalonni garuu maqaa kana Oromiyaa irraa eega bishaan kun garasitti dabalamee booda waabee shabalee jedhanii itti fayyadamu saniin alallee yeroo baay'ee Sumaaletti yaa'u lafa jalaan malee laga akka lagaatitti miti lafa jalaani inni akkasitti gara sanitti yaa'a. Waabee shabaleeni galaana ciisaa wayiiti garba ciisaa wayiiti galaana illee osoo hin taane garba guddaa ciisaa wayiiti jechaadha. Humni ibsaa Itoophiyaa lakkoofsi tokkoffaa Arsii keessaa Asaasa gara Asaasa yookaan Gada bakka jedhamu bakka horiitti godaansisanii horiin itti fudhatu haloon horii jiru humni ibsaa Itoophiyaa lakkoofsa tokkoffaa durirraa eegalee achirraa dhufaa jechaadha. Oye Arsii fi Baale kan akka addaan qoodu waabee miti? Yaa daangaan waabeedha. Waabeedha. Qolla garee? Laga waabeen? Yaa. Lagallee jechuun itti fayyadamu amma wanni inni jedhallee dhugaadha. Waabee shabalee jechuun bakka ibsaa Itoophiyaati. Baay'inaan ibsaan achirraa madda. Saniidhaan waabeen kan jedhamu kun waabee shabalee kun waa baay'ee itti fayyadaman. Amma hoteelonni beekamaa Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee maqaa kana fayyadamu. Maqaa Oromoo kana fayyadamu. Yeroo baay'ee namni kennan beekani. Wanni kun jalqabni isaa maddi isaa achumaa buqqee naannoo Hasaasa san aanaa Kokkossa daangaa naannoo Baalee fi Arsiin itti ol daangessu naannoo isaa irraa maddee sanatti fakkaate yani really nama waan kana baay'ee dippiliin beeku laga ta'uu beekan. No laga jechuun eenyu Jamaal laga jechuun tayyaa wayii amma laga Qataarin beektaa tayyaa laga guddaa. Waabeenis barriyaa. Garamitti yaa waabeen? Sumaaliyyaa. Gara baatiyyaa. Gara Sumaaliyyaa. Laga. Sumaalitti lafa jalaani kaasuni akka lagaatti. Aga Sumaalee Itoophiyaa keessa yaa. Aga Sumaalee Itoophiyaa keessa. Bishaan laga weebiif waabee walitti dabalamanii gannaalee biraallee ta'anii bishaan hedduun ka Oromiyaa kun bakka takka walitti qabamanii waabee shabalee ta'u gara dhumaa irratti Sumaalee yeroo seetu. Okay, ijoolleen Baalee as keessa jirtu. Ijoollee Baalee jirti. Eenyuun nabarnuuyyuu garasuma. Abaachu ati Arsiidha isatti Baalee beektamte jallis. Keessi hidhattee keessa guddadheera waan beeku. Achi waa tabbastee achi hidhatte malee. Ana jira kun ijoolleen Baalee. Waaqo afacha waaqo kan. Eeliyaas. Baalee ji'oogiraafii isaa nu teechisi gara kaabatiin, gara kibbaatiin, gara bahaatiin, gara lixaatiin eenyu wal daangessa. Keessa gadi bu'ee ilaala gurgurii ilaaluu dhaqe. Waaqoo nu ibsine. Waaqoo. Biratti utoo nu ibsi. Ani ni wanni sani hin beeku laale karaa maqaxaanu kana rakkoo. Laala gannaalee takka jee laal gannaalee weelmali
Awashi Awashi Wako. Indaga Arsiidha. Kaabani tuulamatu daangessaa. Kibbaani baaletu daangessa Arsii. Gara lixaatiin Gujii fi warra kibbaa kanatu warra Sidaamaa jedhamu kanatu daangessa. Akkasitti murteessise baale eenyu daangessa. Baale nami daangessu laal karaa amma yaatiin Harargee karaa amma gara tokkoon karaa dhiyaatiin Harargeedha. karaa bahaatiin Harargeedha. Okay. Karaa kibbaatiin ammoo Gujiif Boorana daangessiti. Okay. Gujiif Booran karaa gannaaleetiin madda walaabutiin. Sigalaami. Rooba deebisu keessa jiraadheera hedduu. Mee Jamaal deebisi mee? Jalqaba rooba irra dhaabannee ilaaluu qabna. Yeroo baay'ee baha dhiyaa jechuudhaaf rooba sentirii godhannee ka'uu qabna beektaa. Maaliif sitti fakkaate kaartaa Finfinneetti yoo waliin laalle irra caalaa isaanii gara bahaa waan jiraniif rooba irra dhaabannee gara lixaatiin Arsiidhaan daangeffama. Gara bahaatiin Harargeedha. Gara kibbaatiin godina Gujii wal daangessa. Kibba bahaatiin immoo odoo gasiitte gannaalee aanaa madda walabuufaa aanonni hedduun godina Booranaatiin wal daangeffamu. Ammayyuu Boorana jala galanii jiru. Aanaa madda walabuufaatiin beektaa waan ta'eef roobalee kana waan sitti waan jiru achi dhiyaatu jechuudha gara Booranaa. Gara olaanu guututti gara kaabaa wanna bahaa gara tokkodha Sumaaleedhaan daangeffamu. Aanota Sumaalee aanaa torba haga saddeet. Sumaaleen kallattii kamirratti argamti Baaleef? Sumaaleen bahaa irratti illee argamti, dhiyaa irratti illee gara lachuun irra naannofti. Sumaaleen tuni kaartaa Baaleeyyuu naannofti. Fakkeenya Raayituu fi madda walabuutti kallattii garaagaraatiin deemta. Naannoo fakkeenya amma deebitee daawu. Arsiin kaaba Baaleeti moo? Arsiin lixa irratti illee kaaba irratti illee aanonni Arsii kan argamu jira. Arsiin bahaa jechuudha. Fakkeenya naannoo gololchaa sanitti. Amma fakkeenya naannoon amma aanaan shirkafaa amma gara bahaatiin argamu. Gara bahaatiin shirkaan fa'a. Garuu Arsiin lixaa gara naan ka jiru gara dhiyaatiin argamu. Arsiin illee naannaa Baaleerra. Daangaa dheeraa qabu. Aanaa Nansaboo irraa qabee agachiin aanaa naannoo daangaa Harargee naannoo godinni sadii waliin dhufu jira naannoo Machaaraatti. Haala kanaan fakkeenya fi osoo poolisii taatee wanjalli tokko bakkee akkasitti raawwatamee jira deemee achitti rukute osoo jedhanii diina achitti rukute osoo jedhanii kaartaa itti kennan ji'oogiraafii namni beekne dhaqee tosan gochuu hin danda'u jechaadha. Waan illee ta'uu hin danda'u jechaadha. Ji'oogiraafii lafa irratti dhalattan sirriitti adda baastanii beekuutu isinirra jira jechaadha. Kun baay'ee waan salphaadha. Amma waa'ee Booranaa kana Sumaaleen lafa Oromoo weerarte kana irratti ni xiyyeeffadhaatu Jamaal daqiiqaa lama achi jaalata akkasumatti itti fufta daqiiqaa lama waa'ee Booranaa kana waa'ee Sumaaleen lafa Oromoo weerarte kana jaalmarroo kaleessa waan jechaa ture tokkollee dhageessanii jirtu waa'ee daangaan kun Wallaggaan sarbame daangaan Oromiyaa tuulamaa sarbamee jira Harargeedhaan akkasii Baaleedhaan akkasii Booranaan akkasii mee yeroo ammaa kana Boorana hiriira bahaa jira mee waan sana akkamitti ilaaltu? Galatoomi jedha muyyaleen jalqaba irratti muyyalee jechuun kallattii guddaa Oromoon gara bahinsaa ittiin qabu waan ta'eef isin Boorana godina kan ilaallatu hin ta'in kan uummata hundaati. Lammaffaa irratti rakkoon achi summaali jedhuuf nama magaalaa muyyalee beekoo jiraate saboonni irra qubatanii bakka biraatti dhufanii irra qubatantu jira. Saboonni akka garrii kunniin fa'aa uummanni kunniin dhufanii lafa Booranaa irra qubatanii yeroon turtiin booda mootummaan waan adda addaa karaa adda addaa godhee uummata Oromoo sababa dhiibuuf naannoo sanitti humni waraana bilisummaa Oromoo illee waan socho'uuf wayyaanonni illee irratti dalagaa turanii bilchiginaa illee dhufe achi irratti dalagaa ture. Muyyalee akka godhanii Oromiyaa harkaa baasuudhaaf maaliif karaa bahiinsa sabboontota Oromoo baay'een biyyoota addunyaa kana guutuu wal ga'anii kabaanii bahiinsi isaa guddaan muyyaleedha. Muyyaleen Oromoof katama istiraateejiiti. Miila Oromoo muruudha. Muyyalee muruu jechuun miila Oromoo nama miila irraa kutanii namni miila hin qabne gara deemu hin qabu. Oromoon namoo addunyaadhaan wal arguun hin jiru.
Kanaammoo itti yaadamee irratti hojjetamee waan irra hojjetamaa jiru waan ta'eef lafti kun lafa Booranaati. Uummanni garri achi afaan Booranaa dubbatu isaanuu afaanuu hin qabani. Uummanni kun deebanii uummata Sumaalee jedhanii qubattoota kennuun hin ta'u. Sanii alallee saboonni biraa baay'een ni jiraatu. Booranni gamallee ba'an haga Marsabeet, Sololoo, achirra Diida Galgaloo, Odaa maali magaalonni jedhamu. Hundi isaanii magaalota afaan Oromoo dubbatu, eenyummaa Oromoo qabu, seenaa Oromoo qabu. Muuyyaleen akka amma namni akka salphaa godhee ilaalu duun ta'in bakka Oromoon addunyaadhaa ittiin wal argu ija Oromooti. Muuyyalee tuquun akka maaster pilaaniin san caala Oromoo bakka lama adda mura muuyyalee umuran jechuudha. Oromoo Keeniyaa fi Oromoo kan adda mura akkuma maaster pilaaniin Finfinnee ummata lixaa fi dhiyaa adda muruuf yeroo san godhe kunillee waan akkasitti addamee bilchiginaa waan hojjetee fi ibsi jaalmaan roonfa baafte baay'ee onnee Oromootti ka horee fi salphatti fudhachuu kan danda'amu. Bakka san mootummaatti irra dalaga malee humni waraanaa keenyallee achi waan jiruuf guyyaa lama ittiin fudhatu deeffachuullee ni danda'a. Guyyaa rakkitti dhahee achi keessa baasuu ni danda'a. Garuu beekaa irratti hojjetamaa waan ta'eef dhimma muuyyalee namuu atteeshiin kennuufii qaba. Waa'ee gandaa, waa'ee maalii, waa'ee mandaraa dhiisee lafa waan Oromoo waan guddaa dhabaaru kana keessatti waa'ee nama tokkoo jala fiigaa wal arrabsuu kana dhiisee kaayyoo isaatitti xiyyeeffatee irratti hojjechuu qaba isiniin jedhaa. Galatooma daqiiqaan naa kennamellee daqiiqaa lama waan ta'eef. Jaalata itti fufi kan keeti daqiiqaa lama itti fufi galatoon. Ayyee galatooma barnoota akkam jirtu nagaa fayyaa jirtu isiniin. Namni biraa miitii godhadhaa akka tubeeti. Oromoo akkuma nuun jette dhugaadha. Yaanni kun kan irratti mari'atamuu qabu miti. Kan irratti xiyyeeffamee irratti hojjetamuu qabudha. Maaliif yoo jenne uummanni Booranaa kun biyya ijoo karra Oromoon takkatti qabdu keessaa Oromoon karra takkatti jabduu isii qabdi. Diinagdee isiitiin ta'ee wanna kamiifuu jijjiirama guddina isii irratti karri Oromoon qabdu balbalti Oromoo jabduun tam yoo jennee kalaalu taate karra Muuyyalee kana jechuudha. Kanaaf immoo uummanni Eerfoonii jaalata eerfoonii kee irraa buqqisi bilbila keetirraa. Qatatat jedha. Sagaleen? Amma hin jira itti fufi amma. Amma hoo jira Oromoo? Jira amma jira. Okay, kuni kalaalamuu qabu waan laaftutti miti. Akkuma obboleessi keenya Jamaal jedhetti karri Muuyyalee kun balbalti Oromoon qabdu balbalti jabaan Oromoodha Muuyyalee waan ta'eef waan jabaa ofii abbatu jabeeffatee eeggata. Ambi namaan eegu, ambi namaan kabaju, ambi immoo si bittanneessee si diigee si balleessuu barbaada waan ta'eef kana immoo kan irratti xiyyeeffateetiin ofirraa falmee akka yeroo master pilaanii san daran cimee qeerroon bahaaf dhihaa kaabaa kibbaa wal dhageeffatee wal dhagayee kan irratti hirmaateetiin dafee ofirraa hulaa kana cufu ummata Oromoo ta'uu qaba jedhanii akka kiyyatti. Inni lammataa waan biraa irratti yaaduu hin qabu. Gandaan wal qooduu, gandaan wal ciruu fi wal arrabsuu sirna immoo sirna gita bittaa kana jala fiiguuni hin barbaachisullee nun barbaachisullee sirna kana kan hojjetaa jiru eenyu warruma kaleessa opidiyooni lafa Oromoo durallee lafa teenna uummata Oromoo irraa gurteetiin uummata Sumaaleetiif kenniteetu har'allee deebiseetiin cicciree garaagarana qoodeetiin akkuma kaleessa baratte akkuma kaleessa dura irra turte itti deemaa jirti jechuudha. Kanaaf immoo kana dafee uummanni Oromoo wal dhageeffatee wal quba qabaate yeroolleen ifaa akka yeroo duraanii sanii sagaleen walii wal dhaqqabuu hin dhabu sagaleen isaanii wal bira jira yaadni isaanii wal bira jira.